Yooyyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura waan tokkotu na ajaa'ibe jechuun amanuus dadhabee dhugaadhamoo dhugaa miti hamman viidiyoo kana waraabee isin biraan gahuuf muddame. Viidiyoo san ergan argee dhugaadhamoo dhugaa miti ijoolleen Oromoo sadarkaa kana geetti ni jirti kan jedhutu na ajaa'ibe. Osoo sadarkaa saniyyuu kan geettu ta'eeti ijoolleen Oromoo sadarkaa san geettu kan ta'eetiyyuu akkan viidiyoo sanarratti argetti kaayyoo maaliitiif kan achi deeman jechuun namni tokko kan nama deeggaruuf yookaan immoo namaaf dhaabatuu fi nama san kaayyoon isaa galeef yookaan immoo galmi isaa wayii galeefiiti. Mucaan kun yoo maaltu isaaf galeeti maaltu soqaa kan achi deemu fakkeenyaaf osoo waraana bilisummaa Oromootti makamee kaayyoodhaaf waraana bilisummaa Oromootti makamee ijoollee Oromooti. Ijoollee waraana bilisummaa Oromoodhaaf waan qabsaanii fi waraana bilisummaa Oromoo seenee jechuu dandeessa. Osoo makalaakaa yookaan immoo waraana raayyaa ittisa biyyaa seenee raayyaa ittisa biyyaa biyyaaf dhaabbatee akkuma jarri jedhan sanii biyya jaalala biyyaarraa yookaan immoo jaalala qarshii irraa qarshii barbaadeeti kan raayyaa ittisa biyyaa seenuu danda'ee fi jechuu dandeenya. Garuu faannoo bira mucaan Oromoo tokko faannoo bira kan seenuu fi maaliif kaayyoo isaa jaalateeti moo kaayyoo isaa galeefiiti moo jechuun amaluu dadhabe erga viidiyoo san argee amman waraabee isin biraan gahuuf muddame dhugaan isin jedha. Amman waraabee viidiyoo kana isin biraan gahuuf jechuun dhugummaa isaa namoonni beektan yoo jiraate keessattuu ijoolleen Jimmaa yoo mucaa kana kan beektan ta'e dhugaadha jedhaa koomantii irra naa barreessaa. Maaliif maal barbaadeeti kaayyoo isaatti galeefiiti maaliif faannoo keessa seenee faannoodhaaf waraanaa kaayyoo faannoo galeefiiti moo maaliif jechuun naa galuu dite mee viidiyoo kana ilaallu. Ijoollee Jimmaa ta'e. Ijoollee Jimmaati. Akkamitti faannoo taate reeti? Maal rakkoo qaba ree? Maal rakkoo qaba? Ati amma faannoodhuma itti amanteedhuma galtee bakka? Ittuma amaneen galeen. Abiyyiin wayii ijoollee biyya keeti? Lakki bu'aa abiyyi nu ficcisiise malee maal naa godhe? Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miti akkuma viidiyoo kanarratti argitanii mucaan kun ijoollee Jimmaati. Afaan Oromoo seeraan danda'a. Luqni isaa moo dhugumaan luqada Jimmaati. Ani Oromoodha. Waraana faannooti jedha. Jechuun namni kun booji'ameeti yookaan immoo qabameetiin waan kana haasaa jira malee dhuguma Oromoo ta'ee kaayyoon faannoo galee fi kan waan faannoodhaaf waraanaa jiru yookaan immoo faannoo keessa seenuu itti fakkaatu kun waraana makalaakaa ta'ee booji'amee achi keessa seenee yookaan immoo siivilii nama taraa qabaniitiin akka akkas jedhuudhaaf Oromoonis faannoo taateetti akka jedhaniif waan kana kumaara kana taphataa natti fakkaata malee dhuguma ijoolleen Oromoo kaayyoon faannoo galeefiiti kaayyoo faannoo fudhatanii faannoo wajjin dhaabatanii lolanii jedhee amatakkaa amanee hin beeku yaadellee hin beeku. Sababni isaallee faannoo waan waraanuuf faallaa uummata Oromooti akka Oromoon aangoo hin qabanneef yookaan immoo akka Oromoon biyya san hin bulchineef biyyittiin hin teennaa jechuudhaan kan qabsaa jiran. So ummata Oromoon aangoo qabachuu hin qabu bitiin kan Amaaraa qofaa jedhanii ummata nama qooduudhaaf deemi Oromoon kaayyoon kun galee fi faannoo wajjin lolaan anaaf abjuudha. Namoonni mucaa kana beektan yookaan namoota keessattuu ijoolleen Jimmaa dhuguma mucaan kun waraana faannoo keessa seenee jiramoo seenee hin jiru kan jedhu yoo beektan ta'e koomantii irra naaf kaaya. Mucaan kun waan booji'ame natti fakkaata. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsa. Odeeffannoon keenya itti aanu mootummaan Itoophiyaa maatii qabsaa'ota yookaan immoo qabsaa'ota jechuudhaan jaarsummaa akka itti ergataa jirudha. Keessattuu qabsaa'ota gara sooshaal miidiyaatiin warra saba isaaniitiif sagalee ta'anii keessattuu dhimma walgahii hayyootaa kana irratti akka mootummaan maatii qabsaa'otaatti yookaan namoo maatii hayyootaatti jaarsummaa ergaa jirudha. Akkasuma maatii qabsaa'otaa kanneen akka sodaachisaa jirudha kan dhagahame mee viidiyoo kana waliin dhageeffannee walitti deebina. Dhugaa qabsoo ganamaa qabsoo hanga har'aa sabni godhaa ture ololli guddaan dhibboota deebisuudhaaf hedduu rakkatanii hedduu cinqatanii namoonni garaagaraa kaan faamiliidhaan nama sitti erganii kaan sheeka sitti erganii aboo dhaabbadhu aboo ati siyaasaa keessaa bahi aboo ati caljayii dalagadhu namoonni gartee akkana ja'amuun namoota hedduutu jira. Siyaasaan Oromootuun hin dhumtu namni gartee siyaasaa
obboleessa kiyya alaanala kana dhiisa. Nama akkanatti sitti alaanalu dhiirti waan qabde bakkaan geessi. Dhiirti waan eegalteef mucucaachuun ni jira, shirgigaachuun ni jira, achitti hafuutu rakkoodha jechuu qabda. Kun sheeka sitti ergaa, kun maatii teessitti ergaa, kun haadha teessitti ergaa, kun gartee akkanaa yaa mucaa kiyyaa jedhanii isin waywaachaa jiran yeroo dhugaa kana dubbattan. Wanni kun hundinuu maaliif barbaachise? Dhugaan warra dhugaatiif akka hin deebine. Namoota baay'ee jira ka osoo dhawwaaquu fedhuu, osoo dubbachuu fedhuu, faamiliidhaan sodaachisanii jira. Hagartee abbaa itti ergan, haadha itti ergan, obboleeyyan itti erganii jira. Akka nuti duunu feenaa ni jiraami. Namoonni akkasii laali jara keenya. Oromoon yeroo qabsooytu maaliif akka qabsooytee beeka. Garuu faarsee bulaan maaliif akka qabsaawallee hin beeku. Dhuguma rabbitti maal akka barbaadus aarsaa hedduu namoota kafalee jira. Kan maal akka barbaadu hin beeyin. Oromiyaa akkam akka jaaruu hafedhu mataa keessaa kan qabne. Yoo Itoophiyaas ta'e Itoophiyaa akkam mataa keessaa kan qabne ka garuu qabsaawaa ture hedduutu jira. Kanaaf warri dhugaa wal arkee jira. Dhugaan kun wal arkuudhaaf hedduu obsanii, hedduu gorsanii, hedduu dhoysanii, hedduu dhaabbadhaa hawaasa ja'anii warri dhugaadhaa kuni wal arkee jechuudha. Qabsoo sabni Oromoodhaa asiin gahe jeedalloon buttee mee jeedalloon tun Oromoodhaa ni sirreessinaa jennee hedduu deeggarree hedduu namoonni hedduun itti yaa'ee namoonni hedduun gartee waan kana hin balleessinu maqaa Oromootiin dhufee jee hawaasni baay'een if qabaa ture. Osoo akka malee miidhamuu, osoo akka malee rakkatuu, osoo akka malee raafamuu, osoo akka malee gadadoo hamaa rakkoo hamtuu keessa bu'ee akka malee obsee ture jechuudha. Garuu ilmoon gartee badiidhaa ilmuma badiiti. Nama takka waa'ee Oromoo dhaaba Oromoo istiil oppoodiyoo keessallee hin turin harka qabsoon tumbuuti. Malaa fi tooftaadhaan jechuudha. Kanaaf har'a baga gammaddanii Oromoon martinuu baga gammaddanii fiishkaan afuufamuuf deemti. Fiishkaa afuufamuu deemtu tan ammoo ummanni marti itti hirmaatee qooda irraa fudhatee karaa waan Oromoon feetu saniin gahu hanganaaf elaa waa xiqqasho. Hantuunni ilmoo tana dhaleeti hantuunni keessaa ba'ee eegeen gizeetti hafte iyya jaani akkas hin ta'ina. Eegeen ergaa hafte akkas hin ta'ina. Guddaanuu si keessaa bu'ee asiin geesse eegee hafte tanaaf hin iyyina. Kanaaf amma warri dhugaa hayyoonni qabsaa'oonni warreen turree Oromoodhaa taraaran gootonni Oromoo warreen akka leencatti bookkisaa turan warreen sabaa wajjin cinqatan warreen sabaa wajjin rakkatan warreen qabsoo tana godaa fi dukkana meeqa keessaa fuudhee asiin gahe ammallee qabsoo tana sirreessuudhaafis wal arkee walitti dhufaa jira jechuudha. Kanaafi ummanni Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti namoota gufuu qabsoositti ta'u waan ati itti laffaate achi xiqqashuma akkana achi darbuu hafe hanga kana achi darbiteetuma sanbooda eegaa tiisaa tiifachaa
biyyattii saniis eegaa, sabaaf sablammiis adda eegaa, ifirraayis eegaa waliin deemtaa jechuudha. Sheer waliif godha. Sheer waliif godha. Sheer waliif godha. Warri dhugaa. Dhugaan abbaaf haa galu. Kana duuba biyyi teenya gartee jeedalloo harkatti kuftee jechuudha. Rakkoo garagaraatiin. Rakkoo akkamiitiif jeedalloo harkatti kufte? Ummanni keenya ka jeedalloodhaaf akkatti gammadu. Gaafa rakkoon biyyaa tunii leenca harkatti kufte akkam ta'uu ta'a na dhiba. Kan nama isa miidhaa ture akkanatti faarsu, akkana jaalatu. Kan nama erga aangotti dhufees saddaran Oromoo cabsuu fedhu akkanatti jaalatu. Wallahi Oromoo tiyya tana. Beelee jaanii midhaan jiraan nyaatan. Beelooyne jaanii midhaan jiraan nyaatan. Kabajamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoo keenya akkuma itti fufetti jira. Gara odeeffannoo itti isin dabarsan isin laayikii fi sheerii tuquu akka hin irraanfanne yaada keessanis gara komantiitiin nuuf kennu akka hin irraanfanne isin jenna. Odeeffannoo keenya itti aanu waraanni kaabatti jalqabe waliigaltee Pirootooriyaa dukkaneessee jira. Waraanni kaabatti eegale kun eenyuun eegalame waliigaltee kana hoo eenyutu diige kan jedhu akka itti aanutti isin dhiyeessa. Kaaba Itoophiyaatti sosochiin waraanaa mul'achuu fi darbee walitti bu'iinsi jiraachuu nagaa wayyoo qabdu kan waliigaltee Pirootooriyaa booda argamte dukkaneessuu akka danda'u miidiyaan Jarman Deutsche Welle gabaase. Waliigaltee Pirootooriyaa dura lola Tigraay lubbuu namoota 60,000 olii nyaachuu yaadachiise gabaasni kun. Jiraattonni magaalaa Maqalee Deutsche Welle dubbises yaaddoo qaban ibsatanii jiru. Dubartiin magaalaa Maqalee takka yeroo kanatti homaa karoorsuu hin dandeenyu. Waanuma jiraachuu qabnuuf jirra waraanni boru ganama dhoowuu danda'a jette. Yaaddoon ishee kunis yaaddoo olloota ishee ta'uu dubbatti. Jireenyi daran nutti qaala'eera. Hojii keenyatti jireenya keenyatti deebi'uu feena. Nuti furmaata karaa nagaa feena jetti. Akka dubartiin tun jettetti lolli darbee akka jiruu fi dhukaasni akka dhagahamaa jiru dubbattee jirti. Kun immoo waliigaltee Pirootooriyaa ture san dukkaneessa jetti dubartiin tun. Ka'umsi gibira mindaa birrii 2,000 akka ta'u murtaa'e. Ka'umsi gibira mindaa birrii 2,000 akka ta'u murtaa'e. Waldaaleen hojjettoota ka'umsi gibira mindaa gara birrii 8,324 akka ol ka'u bal'inaan gaafachaa turaniiru. Haa ta'u malee labsii fooyya'insaa kun mindaa bu'uura gibira irraa bilisa ta'e birrii 600 irraa gara birrii 2,000tti ol guddiseera. Kana malees hangi mindaa gibira dhaabbataa 35tti kaffalamu jalqabu birrii 10,900 irraa gara birrii 14,000tti ol siqee jira. Konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa labsiin kun haala jireenyaa namoota galii gadi aanaa qaban tilmaama keessa hin galchine jechuudhaan qeeqanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon amma kaadhee isiniif dhiyaadhaan galuu odeeffannoo kiyya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.